Finfinnee galan warri shakkite ijoolleen hammi tokko bosona galtee jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessatti nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdeen siyaasaa bosona nama galchituun adda furmaatan argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun ni dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu danda'a fakkeenyaaf gaaf biyya galtanii wanni ijaartanii turtanii baqaan isaa gaaddis hooggansa Oromoo jettanii ijaartan paartiilee biyya bulchurraa paartiilee mormituurraa jaarsolee ijaartanii walitti fiddan. Kaayyoon isaa maal ture? Maafi baay'ee fi galmaan ga'uu dadhabe? Kaayyoo baay'eef maaf galmaan ga'uu dadhabe? Maaltu jira fakkaate? Akka nuti yaada turree fi akka itti abiifaa yaada turan gargar ture. Nuyi sirni abbaa irree EPRDF dadhabee kufee qabsoo uummataatiin kufee warri jijjiirama hoogganee gara fuulduraa dhufes nu warri jijjiirama finnes amma booda walii tumsine wal hubanne walii obsine biyya gara dimokiraasii ceesa hawwii jedhu qabna turre hawwii saniin deema turre. Isaan garuu karoora